السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين سلامة. فيديو تنخيستي معجزة عجائب هذا كان سنكرتي فيديو إن شاء الله. معجزات مالية أكمل تكربين سبحانه وتعالى آيات تكخيستي جاء أخذ لما جاء دبته أكسمة كندومنا لقوف ساتين قرآن خيستي جاءنا يخينمو آيات خنا لقومسي خجون سنكرتي سودا إن شاء الله. قناف أبلين سلامة فيديو تنرى odeeffannoo barbaachistu akkaan nama barsiiftu takka irraa argattu waan ta'eef ifiifillee hamma dhumaatti daawwadhaa isiniin jecha akkasuma obboleeyyan keessan kan islaamaatiif ammoo akka quraanarraa waa hubataniif sheer godhaa fi kan jiru immoo dhaamsa keenya osoon isinitti hin dheereessine kallattumaan gara quraanaatti isin geesseetiin ergasii walitti deebina inshaallah. Hayyeegaa kun obboleeyyan islaamaa gama quraanaatti deebinee dhufneeti jira. Akkumaan jalqaba isiniif tuquuf yaaletti jechuudha. Wanniin asirratti isin garsiisu jechuudha. Rabbi subhanahu wa ta'ala suuraa tawbaadhaa jechuudha. Ayata 36 irratti jechuudha. Akkam jaa inna iddata shuhuuri inda Allahi 12 shahran ja'a jechuudha. Kana jechuun ammoo hiikaan isaa Rabbiin biratti guyyaa dachii fi samii uumerraa kaasee ji'oonni 12 je'eeti ayanni itti fufa jechuudha. Akkuma agartan. Kanaaf asirraa wanni hubannu Rabbiin subhanahu wa ta'ala erga dachii fi samii uumerraa kaasee jechuudha. Ji'oonni 12 qoftiin akka jiru ayata kanarraa hubanne jechuudha. Kana ammoo Rabbiin subhanahu wa ta'ala Qur'aana isaa kabajamaa keessatti ji'oonni akka 12 ta'an jechuudha. Akka ajaa'ibaatti qindeessee lakkoofsa garaagaraatiin jechuudha mirkaneessee jira. Mee fakkeenyaaf jechuma kana jechuudha. Qur'aana keessa sarchi goonee yoo ilaalle jechuudha. Akkuma agartan jechi shahri yoo kun bifa 12 Qur'aana Rabbii keessatti buufamee yookiin ammoo qara'ama jechuudha yeroo hunda jechuudha. Bifti 12 tamee yoo jedhan fakkeenyaaf akkuma agartan asirratti jechuudha. Shahru, ash-shahra, ash-shahru, bish-shahri, ashhurun, shahri, ashhurin, shahrayni, al-ashhuru, shahran, shahrun, shahrin jedhee gosa 12 fide jechuudha. Jecha shahri jedhu kana jechuudha. Subhanallah. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma ji'oonni amata keessatti jiran jechuudha. Maqaa garagaraa akkasuma haala qilleensa garagaraa akkasuma yeroo garagaraa ta'anitti jechuudha. Ji'oota 12 waan ta'aniif isaanis Rabbiin subhanahu wa ta'ala jecha shahri jedhu kana gosa 12 Quraana isaa kabajamaa keessatti buusee jira jechuudha. Subhanallah. Kanaaf obboleeyyan kiyya kabajamoo fi qaalii akkuma Rabbiin subhanahu wa ta'ala suuraa tawbaa keessatti jedhee Rabbi biratti ji'oonni 12 qofa ta'uu agarsiise jechuudha. Subhanallah. Kanaaf obboleeyyan islaamaa akkuma arraan duratti isiniin jechaa turretti jechuudha. Dhaamsi keenya kan arraatis kan onnee irraa burqee jechuudha. Gama quraanaa deebinee quraana qaraanee quraana Rabbii xiinxallee itti haa jiraannu. Maanuwaala jireenya keenya kan guyyaa guyyaa haa godhannuun ammoo dhaamsa keenya kan arraatilleedha. Isiniin jecha asumatti viidiyoo tana isinirraa gabaabsina. Mucjizaawwan quraanaa tana kanaa tabirootiin hanga walitti deebinutti jechuudha. Nagaa Rabbii bakka jirtanitti isinirratti haa dhangala'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.